Eh, Kabajyoota dhaggeeffattoota keenyaa har'aa waa'ee yeroo keenya waa'ee yeroo irratti yaada qabnu isinii ibsuuf barbaanna. Akkuma beektanii Itoophiyaan afaan tokkootiin tajaajilamaa akka turte seenaa dhiyoodha. Afaan Amaariffaa qofaatu Itoophiyaa irratti tajaajilaa akka ture hanuma beekamudha. Haa ta'u malee eega Ihaadeg dhufee booddee gara waggaa 30 fuuldura Ihaadeg eega dhalateetii booddee afaan Amaaraa afaan federaalaa ta'e irra keessatti hafee afaan naannoo 11 dhalachuu danda'eera. Naannoleen mirga of bulchuu isaaniitiin gargaaramanii afaan isaaniitiin hin baratu, afaan isaaniitiin seera isaanii tumuu, afaan isaaniitiin tajaajiluu, afaan isaaniitiin of bulchaa turuun isaanii hanuma beekamudha. Haa ta'u malee Ihaadeg waggaa 30 amma nu bulche kana keessatti rakkinni dhalachuu waan danda'e jenereeshiniin hundumtuu afaan isaatiin gatii tajaajiluu fi afaan Amaariffaa fi afaan federaalaa Amaariffaa fi afaan naannoo walitti bu'uu danda'eera. Amma samoona kana wanti arginu tokko jiraate dhaloonni haaraan Oromoo waggaa 30 guutuu afaan Oromoffaatiin gatii baratanii fi afaan Amaaraa gatii hin beekneef tajaajila bataskaanni Ortoodooksii Oromiyaa keessa afaan Amaariffaatiin kennitu kana dhaggeeffachuu hin danda'an turan. Rakkinni kun young generation wayin immoo dhaloonni haaraan kun afaan Amaaraa gatii hin barree fi afaan Oromoo qofaatiin gatii baratanii fi tajaajila isa afaan Amaaraa bataskaana keessatti kennamu sana akka dhageenye ka'umsa irraa han ka'e Oromoonni afaan Ortoodooksiin Oromiyaa afaan Oromoo ta'uu barbaachisaa jedhurraa ka'anii yeroo ammaa kana qabsoo Ortoodooksii warra biyyoolessaa irratti gochuurra jiru. Har'a afaan Oromootiin Ortoodooksiin akka naannoo Oromiyaa keessatti kennamu baay'eetti qabsaa'aa jiru. Qabsoon kun har'a guddatee Oromiyaan Sinoodosii mataasaa, Phaaphaasota mataasaa gara ijaaruu sanatti deemuurra jira yaa'uun Oromiyaa irratti qofa osoo hin ta'in naannolee warra kaanittis ofitti qabatee kana gochuurra jira jechaadha. Egaa rakkinni har'a uni arginu kun rakkina maaltu eessarraa dhufe jenneetu ilaaluu dandeenya. Mootummaan biyya bulchu afaan tokko afaan federaalaa godhee jalatti immoo afaan 11 afaan naannolee gochuu rakkina kana hiikuu dadhabuu isaarraa han ka'e mootummaan har'a rakkina keessa of gashee ofiisaa rakkatee jira jechaadha. Kanaafuu har'a rakkina kana keessaa attamitti haa baamu jennee hoo ilaalle rakkina kana keessaa ba'uun hin danda'amu afaan Oromoo fi afaan Amaaraa afaan federaalaa hoo ta'an qofaadha. Afaan lamaan kun afaan federaalaa hoo ta'e rakkinni kun walitti bu'uun kun hin hafaa jechaadha. Mootummaan hamma afaan lamaan kana afaan federaalaa hamma hin goonetti ofiisaa rakkina keessa isa akkuma amma gale kana ofiisaa rakkina keessa galuunsaas haan hin hafnedha. Naannoo fi afaan Amaaraas walitti bu'uun isaanii haan hin hafnedha. Kanaafuu
mootummaaf ergaa kan dabarsuu barbaannu afaan Oromoo fi afaan Amaaraa afaan federaalaa gochuun rakkina har'a dhalate kana hiikuu hin danda'a. Afaan Oromoo afaan federaalaa godhi. Afaan Oromoo afaan federaalaa godhi jechaan immoo afaan Oromoffaatiin afaan Oromootiin federaala keessatti dubbadhuuti hojii hojjedhu. Ofitti boonii. Bilisummaan kee afaan kee bilisa baasi. Afaan keetiin dubbachuu dandeenyaan afaan kee bilisa baafteetta jechaadha. Afaan kee dhoksitee afaan namaatiin dubbachuun immoo afaan kee gurgurteetta afaan namaaf garbumteetta jechaadha. Mootummaan dura of haa geeddaru. Mootummaan dura afaan isaatiin haa dubbatu. Afaan isaa bilisaa baasu. Of bilisaa baasu. Kana dubbateetu bilisa of baasa. Afaan namaatiin dubbatee miti kan inni of bilisa baasu. Wayin ammoo afaan isaa bilisa baasu. Kanaaf ergaan keenya warra aangoo irra jiran kanaaf wanti ergaa oni dabarsuu barbaannu afaan keessaniin dubbadhaa. Afaan keessaniitiin hojjedhaa. Kun bilisummaa keessan agarsiisa. Kanaaf afaan Oromoo amma afaan federaalaa hamman goonetti afaan Amaaraa fi afaan Oromoo walitti bu'uun isaanis hin hafnedha. Rakkina kana keessaas bahuu hin dandeessan. Kanaafuu rakkinni har'a dhalate Ortodoksiin Amaaraa fi Ortodoksiin Oromoo afaan irratti wal lolan kuni otoo afaan federaalaa lamaanuu otoo ta'ee mootummaan otoo kana gochuu danda'aara ta'ee lolli har'a arginu kuni dhalachuus hin danda'u. Keessumaa sabni lamaan kun walitti bu'uusaa otoo hin ta'in mootummaan kana gidduutti rakkachuu isaati. Rakkinuma har'a mootummaa kana qunname rakkina mataa keessaniif jettanii afaan Oromoo fi afaan Amaaraa afaan federaalaa godhaa. Ergaa nuni qabnudha. Galatooma. Gara fuulduraatti yaada ambiraa nu biraa argachuu fi sabiskiraayibii fi laayikii akka gootan sheeriis akka gootan sin affeerra. Sabiskiraayibii fi laayikii fi sheerii gootanii ergaa dabarsanii isinii kenninu kana akka nu dhaggeeffattaniif gatii isin tajaajiluu fi sabiskiraayibii gochuu akka hin daganne isiniin jechuu nan barbaadha. Ulfaadhaa nagaan ta'a.